Egaa uummata Oromoo daawwattoota keenya hundumti keessaniyyuu gullallee yaa'ii gullallee miidiyaa yuutuubii banatee jira waan ta'eef Eeliyaas Kifiluu hojii hedduu hojjeteera. Kanaan dura yuutuubiin isa jala cufamuu isaanii beektu hundumti keessaniyyuu sirboota qabsoo, sirboota aadaa, sirboota safuu, duudhaa Oromoo ol kaasaniif guddisan kanaan dura hagama beeksisan hundumti keenya iyyuu ni beekna. Ijaa kanaaf amma immoo yeroo ammaa kana immoo yaa'ii gullallee miidiyaan kunoo yuutuubii banatee hojjechuutti eegalee jira. Ijaa kanaaf hundumti keessan share, like, subscribe akka gootan abdii guddaa isinirraa qabna. Isiniin uummata kana gaafannee isinitti gaabbinees yookiin immoo duubatti jettanii akka hin beeknes abdii qabna. Ijaa kanaaf hundumti keessaa wanta jiru hundumaa nu cinaa dhaabbadhaa. Eeliyaas Kifiluu cinaa dhaabbadhaa. Yaa'ii gullallee miidiyaa cinaa dhaabbadhaati. Subscribe ittiin qusatiina nutti qusatiina aadaa Oromoo guddisuudha waan ta'eef galatoomaa.